meeshaalee yookiin ammoo meeshaa aadaa gatii isaa qarshii nama lama akkasuma immoo carqii firaashaa isa tokkoffaa tahee fi isboonjii keessi isaa qabu akkasuma immoo siinqee sufraa nyaataa fi sufraa guddaa isa tahe qabuna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaar kafuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu siniin amantiif kutaan sooliin koodiin baga jiraattan. Tokkoffaa irratti carqii firaashaa akka ofiin keessanii daawwattan barbaada. Firaashni kuni akka boondidiiti. Boondidii miti. Hubadhaa sirriitti. Baay'ee jabaataa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu hedduu kan miidhagu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya guutuu isaallee baasee isin agarsiisuu ni danda'a. Garuu akkasitti argitan kanatti firaashni baay'ee guddaadha. Firaasha tokkoof tiraasii sadiitu barbaachisa. Akkasuma ammoo tuyyuu beebii tiraas illee ni jira. Anamaaf agarsiisaa jira. Itti aansuun sufraa qaba. Sufraa baay'ee guddaa tahe jechuudha. Siinqeen namoonni siinqee dheerinna isiin beeyne jirtanii siinqee irraa kan hafu dheerinna qumatii jechuudha. Siinqee kan caaluudha. Akkasuma sufraa nyaataa walakkaa kana qaba. Guutuu isaa tokko tokkootii fi carqii hunda isin agarsiisa. Tokkoffaa irratti carqii firaashaa 4 qaba. Naa hubadhaa. Kalarri isin feetan. Asirratti wanni ifa godhee isin agarsiisuu barbaadu namoonni hedduun jechuudha. Yoo ammaan kalara kana hojjadde waan kalara kana qofa yookiin alwaana kana qofa qopheessuu danda'u isiniif fakkaata. Waan lubbuun keessan isin feete hunda isaanii qopheessa. Carqiin isaa kun baay'ee furdaadha. Ziippiidhaan hojjetame. Ziippiin qammootu jechuudha. Baay'ee firaasha irra taruu qaba. Maaliif yoo jechuudha duubanillee irra tare. Akka majliisa akkanatti irra gabbuu qaba. Shaamaan kun mul'achuu qabu guddaadha. Inni kun firaasha irra taruu qaba. Firaashni kun abbaa tiknisa 10ti. Kana jechuun majlisa rabiyaa tiknisa 10tiin qixxaadha. Abbaa tiknisa 10ti. Carqiin kun ammoo tiknisa 10 kana caalee haga tiknisa 15titti hojjetama guddatee jechuudha. Qumatiinis hafee garaalleen hafee maaliif jennaan irra dhiphatee gabaabamatti ziippiin kun akka nu jalaa hin dhooneef tirfii akka ta'u nu gargaara. Fakkeenyaaf qamisiin kiyya kun bal'aadha. Yoo kana qabu fide ni dhoo'a jechuun natti hin ta'u dirqama wanni tokko namarra irra taruu qaba ka jedhu ufii kiyya saayizii saniin ajajee kan dalaysiisedha. Carqii firaashaa tokko dhiifama na of kolcha. Carqii firaashaa tokko isa kanaan 2 isaan 3 kanaan 4 jechuudha. Carqiin firaashaa 4 waliin haala koynu guutuu isa beebii tiraasiin tuni takka tanaan 2 tanaan 3 tanaan 4 wanni sirritti sinnaa hubachuu qabdanii kun hundi isboonjii of keessaa qaba. Carqii tokkoffaadha. Isboonjiin jechuudha hedduu miidhagaadha. Itti aansuun 4 mitire kanaan 5 jechuudha. Beebii tiraasii gugurdoo 5 baay'ee guddoodha beebii tiraasiin. Itti aansuun tiraas carqiidha. Tiraas carqiillee isboonjii qaba. Ni dhaabbata ija keessanii ilaala. Maaliif jennaan isboonjiin ni gargaara. Isboonjii yoon qabaanne gatiin isaa baay'ee irra caalaa rakaasa keessa kan isboonjiitu galee baay'ee qashtii kan tahe bareedaadha. Rabbiin nagaan isii haafisuutti akka lakkaaya na wajjin 2 3 4 5 6 hundi isaa isboonjii qaba. 7 8 9 10 11 12 jechuudha. San qofni maalirre obboleettiin tiyyatuuni arba guugu kontirool biffee na biraa qabdi. Ajajattee dhiyeenya abbayaa fi xaalli kontirool biffee 6 dalaysiiseef. Hedduu isuma kanaan maach walirra godhe yookiin xagimii godhee jechuudha. Baay'ee bareeda ija keessanii ilaaluu dandeettanii akka inni miidhagu ija keessanii arguu dandeettanii argitanii. Meeshaa kana guutuu isiin natti himne isa kana amma hin beektu argitanii. Kontirool biffee qabdi na bira kontirool biffee keessa buufattee meeshaa isii gubbarra dardarratti inshallah wa ta'ala guutuu meeshaa isii isiniif waraabaa. Firiijii qabdi, televiziyoona qabdi, meeshaa isii guutuu gaafa xumuramee jedhe isiniif waraabaa. Xaalli 6 dabalatee beebii tiraasii 5 dabalatee makaddaa yookiin carqii tiraasii 12 dabalatee carqii firaashaas dabalatee guutuun isaa. Itti aansuun sufraa nyaataa guddaa kana jechuudha. Sufraa inni kun kabunaati hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Buna qofaaf osoo hin tahin yoo namni jechuu maatiin xiqqaan isin dhufe nyaata fille dhiyeessuu ni dandeettan. Inni kun carqii kanarraa dalagame. Naa hubadhaa. Carqii kanarraa jechuudha. Isuma kanarraa carqii kanarraa bizzabti kanumarraa adiilleen kanumarraa
bifni moofiin kunillee kanumarraa dalagamee jechuudha. Illee kun isuma kana muranii dalaganii jechuudha. Haala kanaan bareechisanii carqii dalaysiisnee booda sanii akka walawwalamuu danda'u gubbarraan waraqaa tokkoffaa ta'e waraqaan kunillee laastikii kanallee ni beeytanii hattan arabdoonni xaawulaa nyaataa irra uffisan jechuudha. Mana kamittuu hoteela kamillee ni jira. Keessattuu biyya guddattee ni beeytan jedhee yaada. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sufraa bunaa kana qaba. Itti aansu namoota sufraa nyaataa guddaa kana qaba. Kan munaasabaa yeroo qophii, yeroo iidaa, yeroo ayyaana warroonni amantii biraa qabdanillee hundi keessanuu nam kamiifiyyuu ni ta'a. Kuni kan itti nyaanni dhiyaatu mana miidhagsu malee waan addaatii miti. Hedduu namatti tola. Ija keessanii ilaala hundi isaatiyyuu baay'ee bareeda. Gaafa mana kana jechuudha. Haala kanaan afattee keessummaan tokko ni dhufa. Kontirool biffee isii keessa kun ni jira. Manni isii guutuun carqii firaashaa kanaan guutamee majliisa nama hawwisiisu. Namoonni majliisa dadhabdan inni kun gabaabamatti qarshiin inni ittiin bitamu qarshii 16,000 qofa jechuudha. Carqii tokkoffaa tahee diizaayinii barbaadanii jechuudha. Naaf hubadhaa. Diizaayinii filannoo keessan alwaan yookiin kalarris kan isin barbaadan. Garuu carqiin isa tokkoffaa tahee 16,000 kana hunda dalaysiifachuu ni dandeettanii isiniin jira. Itti aansuun qorii Haliimaa fi Khadiijaati. Hiriyoota lamaanii isaan uf beekanii qoriin jara lamaanii kan wal nu fakkaatu jedhanii kunoo baay'ee kan wal fakkaatu garuu akka xiqqoo ollaadha isaan gargar tahaniif waan tokkoon bichaa gargar godheef. Akkamitti jettanii na gaafachuu dandeettanii. Tokkoffaa irratti wanna hundaa wal fakkaata. Meeshaa aadaa Arsiiti. Diraan tokko shaffaaxa hundi isaa urjii qaba. Garuu tokko urjiin guddaadha, tokko xiqqaadha. Mataa irratti kuni diriinsi tokko diimaa fi adii wal keessa, diimaa fi adii magariisni isaa wal keessa. Tokko ammoo shaffaaxa jechuudha. Isiniif galee fakkeenyaaf kan Khadiijaa yoo shaffaaxa ta'e kan Haliimaa haala kanaan jechuudha. Isinii gala kan Khadiijaati shaffaaxni kun. Isinii galee akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha. Buqqee urgoo waan isin ajaa'ibaa irraa jechuudha. Ifaajee hedduu qaba. Qarshii isaa hunda isinii hima. Buqqeen urgoo tan Haliimaa yoo guutuun isii akkana inni kun qaaliidha baay'ee dhugaa jirtu isinitti hima. Guutuu callee baay'ee fudhatte akka gargar taatu jarri wal keessa jalaan bannee fi buqqeen urgoo Haliimaa yoo akkana taate tan Khadiijaa akkuma buqqee kamiituttu kan diramtu akkuma qorii kunoo akkana jechuudha argitanii. Akkuma qorii qaqqajeeltee kan diramteedha. Garuu kan isii wuccuufe sirri cuufsiise maallaqa guddaa dabalchiisa. Hundumaafuyyuu jechuu hedduu miidhagallee buqqeen urgoo kun ija keessanii ilaala. Namoonni diizaayinii kanaan ajajachuu barbaadan kun filannoo kiyya diizaayinii an ofii fedhe ajaja kiyyaan dalagame jechuu barbaadeeti. Kuni buqqoo urgoo qabdi. Tunis asumatti buqqee urgoo qabdi. Akkasuma immoo tuyyuu killa qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo akkuma sitti argitan killi ammoo xiqqaa waan tokko waan ta'eef waan nama baay'ee hin dhibne haala kanaan miidhagaa bareeda. Tunis asii killa qabdi qorii fi killa. Itti aansuun fallaana qabdi. Fallaana illee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo kunii fi kun wal fakkaataa akka wal jalaan dhoyne fi kunii fi kunillee akkasuma wal fakkaataa waan ta'eef fallaana kataanii haala kanaan wal fakkeessinee hojjenne kan taanii magariisa yoo ta'u kan taanii daalacha yoo ta'u kan taanii gurraacha jechuudha. Fallaana baay'ee bareedaa fi jabaa ta'e akkasuma boraatiilleen xiqqoo garaagarummaa ni qaba jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin hubattanii asirri beekuu qabdan akka jarri ollaa waan ta'aniif meeshaa wal keessa jalaan dhoyne kunoo diraan jechuudha yookiin bifni amma isin argitan kun saadaa tahee kun ammoo tuyyuu xiqqoo diizaayinii qabaatee kan dirameedha. Kanaaf meeshaan isaanii hundi isaa tuyyuu lakkaachuu danda'anii qorii takka isa kanaan 2 dhiifama of kolcha xuunxoon 3 boraatiin 4 buqqeen 5 fal'aana si argartan 6 siinqeen kajara lamaanitu tokko siinqeedhaan 7 tunis takka 2 3 4 5 6 jechuudha. Qarshiin inni ittiin dalagame qoriin akkuma qorii nama kamiituyyuu miila jalatti jechuudha. Qorii fi dalaysiisaa haala kanaan dalaysiisaa jira. Miila kanatti callee itti dhoofsisaa jira. Qarshiin isaanii hundi isaaniitu 10,000 kan dalaysiisee isaan ammoo 9,500 kan beekani. Kanaaf namoonni meeshaa aadaa tahee meeshaa ammayyaa uffata akkasuma ammoo tuyyuu wantoota silaa nama barbaachisu barbaadan hundi keessan meeshaa aadaa uffata aadaa ka ammayyaa ka carqii firaashaa majliisa algaa dulaabaa tasriihaa waan barbaadan jechuudha. Soofaa warroonni amantii biraallee meeshaalee fi uffata meeshaa kontirool biffees tahee kontirool biffee
koornerii maal isinitti himuu danda'a hunda isaatu namoonni barbaadan isiniif bita nyaataa fi dhugaatii akkasuma immoo wantoota akka qorsaa tokko akka daa'imaa meeshaalee jechuudha faayidaa qabanii fi bu'aa qaban mana keenya keessa maatii keenyas nu fayyadan surprise illee yoo barbaadanii jettan haala bareedaa ta'een hunda isaatu iyyuu firiijii gasaala akkasuma immoo iyyuu maashinoota wayiin daddaakamu baay'eetu jira na bira akka carraa tahee viidiyoo isinii waraabuu biisii waan taheefi mucattii tana jechuudha ishii waan baay'ee jaaladhuuf kabajuu hunda keessan isin jaaladhisin kabaja carqii isii kana meeshaa baay'eetu hafee carqii isii kana waan viidiyoo yoo agarsiisu wanni kun guddaa ta'eef ijoollee taawwanii ammoo akkuma jaaladhuuf kabajuun viidiyoo waraabee keessan ergeef isa kana ammoo viidiyoo waraabuun yeroo dheeraa waan fudhatuuf haala kanaan YouTube irratti haalaallattee gammadduuf haga meeshaaleen biraa geeffamuu fi haala kanaan siif dalagamee siif qophaa'ee bahee jira namoonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 75 WhatsApp Telegram na dubbisuu dandeettanii email namoonni isinii danda'ame WhatsAppidhaan sagalee yookiin Telegram osoo na dubbiftanii irra caalaa na argattanii sababiin isaa biiziidha yeroo hunda dhiifama of kolcha Telegram email irratti isinirraa kaasuu dhabuu danda'a ni kaasaallee sababiin meeshaa bitaa ni geessa maal waan taheef jechuudha warroonni meeshaa na biraa qabdan yookiin ammoo meeshaa na bira bitattan meeshaan kallattii sadiin geeffama meeshaa baay'ee yoo ta'e kontraata sinii galee ani makiinaan qabu akkasin naa hubadha namoonni hedduun kana beekan jiranii gaafa meeshaan bitamee xumuramee gatii makiinaa dubbadhee anitti himee jedhu nama rifatillee ni jira kanaaf jalqaba irratti viidiyoo kana share waliif godha meeshaan xiqqaa yoo ta'e fakkeenyaaf meeshaa haganaa kana yoo ta'e salphatti bilaash ergama jechuudha isiniif galee akkasuma immoo kan akkanaallee yoo ta'e ni ergama biduun firaasha yookiin tiraasii malee amma kun tiraasii 12 qaba firaasha 4 qaba sinii galee firiijii akkasuma televiziyoona meeshaa mana keessaa tokko control biffeellee ni jira sinii galee TV stand ni jira inni kun kontraata barbaada kontraanni ammoo makiinan mallaqa barbaada kanallee akkasitti hubadha biyya namaatiyyuu mallaqa kafaltanii qaraxa waan baay'ee kafaltanii galchitanii garuu asitti kontraata makiinaa qofa kafaltanii galchuun akka isiniin dhukkubsine isinitti hin dhagahamne fayyaan fayyaa isin jaaladha isin kabaja Oromoo ko subscribe like share gochuun hiriyoota keessanii qooda an umurazaan yookiin Zubaydaadha horaa bulaa